dhaabbilee amantaa Oromiyaa mootummaa fi waboon Oromiyaa keessatti nagaa waarawaan akka bu'uuf marii haqa qabeessatti dhufuu qaba jedhee gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa bakka abbootiin amantaa fi jaarsoleen biyya argamanitti ibsa miidiyaaleef kenneen sochiin araaraa sadarkaa dubbeetiin jiru garaa qabatamaatti akka dhufu barbaanna jechuun gaafatee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii araaraa dhiyeessuusaa kan dinqisiifate gamtichi waboon gaafii san fudhachuudhaaf qophii ta'uusaa beeksisuun ammoo daran nu gammachiisee jira jedha. Haa ta'u malee aldureewwan araaraa gama lamaaniinuu ka'aman gara hojiitti hiikuudhaaf teessoo mariitti dhufee xumura akka argatuuf ammoo ammarraa eegalee hojjetamuu qaba jedha gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaadha. Gama gumii dhaabbilee amantii Oromiyaatiin bakka barbaachisu kamittuu argamuun dirqama isaa baachuudhaafis qophii ta'u beeksisee jira. Saganticha irratti argamuun aasaa kan taasisan Abunaa Sawaaros nagaa fi araarri ulee waaqayyooti jechuun kan dubbatan. Uummanni Oromoo tokko ta'ee nagaa fi tasgabbiin akka buuf ijoollee isaa dirqisiisu qaba kan jedhan. Uummanni Oromoo tokko ta'ee waan alaa isatti dhufu qolachuurraa isti ammoo dhimma keessoo xumurachuudhaaf hojjechuu akka qabus dhaaman. Dhumarratti ammoo abbootiin amantaa haala yeroo Oromiyaa keessa jirus ilaalchisee kadhannaas taasisanii jiru. Oromiyaan nagaa akka argattuuf qaamoleen lamaan waboo fi mootummaan araara buusuu qabanii waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa godhee waboon fudhachuus arginee jira. Haldureewwan gama mootummaa fi waboo dharraa kaaman ammoo akka hojiitti hiikamanii araarri bu'uuf jecha gara teessumaatti ammoo hatattamaan dhufuu qaban jechuudhaanis gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaadha. Mootummaa fi waboodhaafis waamicha dabarsanii Oromiyaan nagaa argachuu qabdi jechuudhaanis nagaa lallabanii jiru. Ta'us ammoo waboo fi mootummaan ammallee Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti wal haleeluu irratti kan argaman oggaa ta'u yeroo waamichi darbaa jiru kanatti ammoo waraanni akkaan guddaates Oromiyaatti bobbaafamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis gama isaatiin humnoota mootummaa danuu ta'anii Oromiyaatti bobbaafamaa jiran. Haleellaa ofirraa qolachuu irratti fudhachaa akka jiru kan beeksise. Mootummaanis ammoo gama isaatiin magaalota gurguddoo Oromiyaa irraa waraana bilisummaa Oromoo ittisuu maqaa jedhuun dhiyeenya kanarraa kaasuudhaan humnoota waraana danuu Oromiyaatti kan galche bakkoota hedduttis ammoo waboon ammoo gama isaatiin humnoonni mootummaan Oromiyaatti bobbaasaa jiru Oromiyaa weeraraa waan jiraniif jecha ummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waboo wajjin ta'uudhaan humnoota kanneen Oromiyaa keessaa baasuu qaba. Oromiyaa baraaruu qaba jechuun waamichas dabarsaa kan jiru. Lolli guddaan waboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti kan jiru oggaa ta'u. Waamichi abbootii amantaa Oromiyaa irraa eegalee gama kaaniin jaarsota biyyaarras darbuu itti fufee jira. Finfinneen torbee kana keessa taatee addaa tokko kan keessummeessiti oggaa ta'u. Warri Amaaraa ammoo akka barbaadetti magaalaa Finfinnee ofii yaamuu fi gama kaaniin ammoo injifannoowwan garagaraa biyyi Itoophiyaa diina irratti goonfachaa turte. Kan ofii gochuudhaan moggaafachaa turan. Torbee darbe kana keessa ammoo ayyaana yookaan yaadannoo Adawaa waggaa 127ffaa irratti magaalaa Finfinnee keessatti godiyootaan mul'atee jira. Dura buutonni warra Amaaraa beektootaa fi akkasuma artistoonni isaaniitii fi gama kaanii manguddoonni isaaniitilleen yoo bu'an mul'atee jira. Seenaa abbaa keenyaa ni haaromsina akkuma Adawaa gubbatti Minilik ammoo Xaaliyaanii injifate. Finfinnee irrattis Oromoo injifachuu qabna jechuudhaan harree waan qaban walitti guurrachuun akkasuma gama kaaniin fardaas Oromoo irraa bitachuudhaan magaalaa Finfinnee bakkoota garagaraatti yoo argamanis hokkara kaasuu akka hin dandeenye mootummaan federaalaa gochuudhaan hedduu isaanii rukutee adabaas itti horee jira. Seenaa Dalee Najaanii ammoo wanti isaan hin eegin kan isaan mudate. Gurguddoota isaaniitis ammoo mataan dhukkubee akka malee muummicha ministeera Abiyyi Ahmadittis mufatanii jiraachuun himamaa jira. Yaadannoo Adawaa bara 127ffaa kanarratti ammoo akka isaan barbaadan uffata Minilikiin Finfinneen faayamtee gama kaaniin harroonni Minilikis Gondar irraa Finfinnee kan galan akka barbaadanitti dhiichisanii zarraf jechuu fi gama kaaniin ammoo
Oromoota xiqqeessuu fi arrabsuudhaaf Finfinnee kan galan. Wanti sun ammoo akka hin danda'amne gochuun Abiyyi Ahmad lafoodhaan fardeen Oromootiin poolisii gama kaaniin konkolaataa waraanaa gurguddoo fi waraanas lafoon bobbaasee akkasuma samiirraan ammoo helikoophtaras marsiisuudhaan akka malee kan sodaachise kanneen bakkoota garagaraatti hokkora uumuudhaaf fardeen Oromoo yaabbatanii abbaa injifannoo of fakkeessuu fi abbaa lafaa fi magaalichaa ammoo warra Shaggar xiqqeessuudhaaf tattaafatan. Poolisiin federaalaa ammoo hedduu isaanii warreen fardeenii fi harree yaabbatanii Finfinnee weeraruudhaaf turan ammoo afaan qawwee huddutti isaan cabsuun fardaa fi harreerraa kombolchus kan mul'ate hoggaa ta'u. Caammaan isaanii yookaan kophee fi akkasuma tiishaartiin suuraa Minilik qabus otoo nafin magaalaa Finfinneetti gatamuudhaan Gondaree fi Goojjaameen Finfinnee keessaa baqattee shiinas quboof nyaachaa kan biyya isaaniitti deebite ammoo Oromoo yeroo kanatti abbaa biyyummaasaa mul'isaa waan jiru fakkaata jechuudhaan hedduun ammoo gocha mootummaan raawwate kanaan gammadanii kan dhaadatan. Gama kaanii warri Amaaraa ammoo ni salphanne jechuun boo'icha keessatti kan argaman. Seenaan Adawaadhaa dogongoraan imamaa jira, dogongoraan seenaansaa barreeffamaa jira jechuudhaan qondaaltonni mootummaa biltsiginnaa olaanootaan ammoo lola Adawaa irratti Oromoon injifannoo gurguddoo akka gonfachaa turee fi lola san gubbattis ammoo fardeensaa guurratee iddoo gaaraa san qaqqabee akka turee fi lolicha irrattis ammoo gootummaadhaan injifannoo olaanaa kan gonfate oggaa ta'u. Minilik ammoo gama isaatiin harree qabatee boolla keessatti dhokote yeroo ture sanitti Oromoon ammoo fardaan iddoo lola san kan gahe, iddoon san ammoo fardaaf mijataa kan hin ta'in illee lukaanitti cabsuudhaan Xaaliyaanii barbadeessee baqachiise. Seenaan kan Minilikii fi warra Amaaraa otoo hin taane kan Oromooti jechuudhaan biltsiginnaan Oromiyaa fi Amaaraa kokkee wal qabuu irratti argamu. Finfinnettis ammoo wal salphisanii udduu keessa yoo wal dhiitanii fi gama kaaniin kophees walirraa baasanii uffata walirraa yaasuudhaan qullaa Finfinnee keessa yoo wal ari'anis suuraa fi viidiyooleen garagaraa kan qoodaman. Kuni ammoo salphina keenya jechuudhaan warri Amaaraa boo'icha irratti argama. Wanti Finfinneetti raawwatame kan Amaaraa salphisuu fi akkasuma gama kaaniin warreen ammoo harree fi fardeen bitanii Goojjaamii fi Gondar irraa dhufe kan salphise kun fudhatama hin qabu jechuudhaan Abiyyi Ahmaditti dallananii akka jiranis himamee jira. Boodarra ammoo lukuma Abiyyiitti kufanii wanti kun irra deebi'uu akka hin qabne Abiyyi Ahmadis gaafatanii jiraachuun himamee jira. Biltsiginnaan damee Oromiyaa, biltsiginnaa damee Amaaraa harka isaanii dudduubatti micciiranii qabaa jiraachuu ifatti mul'isaa kan jiran. Yeroonii fi seenaa Adawaa san dogongora ta'uudhaa fi akkasuma akka malletti barreeffame akka jiru ajajoota waraana biyyattiitii fi gama kaaniin ajajoota poolisii federaalaa dabalatee qondaaltota mootummaa ol'aanoodhaaf ibsan miidiyaa akka FBC gama kaaniin OBN faarratti kan mul'ate. Kunis ammoo injifannoo tokko jechuudhaan biltsiginnaan damee Oromiyaa ittiin dhaadachuu irratti argamti. Hedduun hayyoota Oromoodhaa ammoo biltsiginnaan damee Oromiyaa fi Amaaraa lachuutu harreedha ergamtoota. Harreen afaan keessa wal dhiitteef ilkaan walirraan cabsitu waan ta'eef jecha ammoo dhimma isaanii nun galchu jechuudhaan kanneen ammoo qeeqanis hedduutu jira.